Egaa ilmi namaa yoomiyyuu taanaan boochiftuun boo'ichaan argattuu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Boochiftuun boo'ichaan argattuu jedha. Kana jechuun ati hamma barbaadde namaaf gaarummaa yoo goote, hamma barbaadde namaaf gaarummaa yoo oolte, gaarummaan kee suni yoo waaqa biratti ta'e irraan kan hafee nama biratti lakkaawwamu jechuudha. Wanti ati kaleessa namaaf goote sun balleessaa tokko yookaan waan xiqqoo tokko yoo sirratti arganii isa ati kaleessa kumaatama namaa gochaa oolte sunirra isa ati har'a balleessaa xiqqoo balleessite yookaan jecha xiqqoo jette suntu guddaa ta'ee mul'ata jechuudha. Kuni amala namoota keenyaati jechuudha. Wanta biyya lafaa kanarratti mul'atudha jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu bagee nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Tole warri mana kanaaf haaraa taatan mana keenya subscribe gochuun maatii ta'anutti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma viidiyoon keenya yoo isinitti tole immoo like gochuun jammara. Yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jedhanuuf kahaa. Har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi ilmaa namaa kanaa baay'ee ulfaataadha. Keessattuu bara kana nama amantee nama faana jiraachuun nama amantee namaaf waa gochuun namarraa gaarummaan argadha jettee hojjechuun cirraash hin jiru jechuudha. Ooleera inni. Garuu ati wanta namaafis gootu jireenya kee ati namaafis dabarsitee laattu yoo jiraate gaarummaa isaa kanatti argattu waaqayyo biraati. Garuu aga kana hin taane itti nama biraa tasumaa gaarummaan argadha jettee yaadi. Egaa obboleessi keenya Firaa'olitichaa gidduu kana sooshaal miidiyaa kanarratti waa'ee isaa qofa kan dubbatamaa jiru jechuudha. Waa'ee Firaa'olitichaa hunda namaatu beeka. Addunyaa kana mulu malee Itoophiyaa muluutu beeka Firaa'olitichaa. Amma baay'een namoota warroota hiyyeessa gargaaran warroota rakkataa gargaaran gaafa laalanii nama suntu gargaare jedhee namni yaaduu danda'a. Garuu namni suni wanti sun isarraan hafuyyuu malee Firaa'olitichaa akka duuba jiru eenyumtuu dagatu jechuudha. Eenyumtuu sinii galee icciitii guddaa fi ilma namaatiif furmaata guddaa kan ta'e warra beelaan beela kan baase warra dheebotaan dheebuu kan baase xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne Amaaraaf Oromoo osoo hin jenne Itoophiyaa muluudhaaf aarsaa guddaa fi gatii guddaa kan falee eenyudha? Firaa'olitichaati. Namni keenya immoo isa kam jaalata beektanii? Fakkeenya ani nama tokko gaafa gochuu barbaade nama tokkoof gaafa gochuu barbaade isan ani godhu sun miti kan mul'atu. Isan ani afaaniin haasa'utu mul'ata malee isan ani godhu tasumaayyuu yaadatamus mul'atu sin. Inni kun namni keenya maal jaallata? Hoyi jaallata waan ta'eef. Amma Firaa'olitichaa akka inni namaaf godhu yookaan akka inni hiyyeessa baay'ee gargaaru akka inni rakkataa baay'ee lafaa kaasu namoota danuutu beeka. Garuu maqaa Firaa'olitichaatiin immoo kan badhaasa argatu danuu isaaniitu jira. Maqaa Firaa'olitichaatiin kan warra baay'ee waan baay'ee argate danuutu jira. Haga makiinaa badhaafamu gubbaa kan ga'an danuu isaanii jira. Beekna danuu isaanii. Kun maaliifidha beektanii? Isaan dubbii arraba isaaniiti. Garuu tagibaarii yookaan gochaan kan godhee agarsiisee jira Firaa'olitichaati. Kanaaf Firaa'olitichaatii fi jechi asirratti jedhamu kuni maluufi ture. Eenyu biratti? Oromoo birattis, Amaara birattis, Tigiree, Itoophiyaa muluu biratti Firaa'olitichaatii fi malu ture kun. Garuu egaa maal godhu? Namni keenyi gocha ati waggoota 10 goote fakkeenyaaf waggoota 10 hiyyeessa tokko gargaarte waggoota 10 waa hedduu yoo goote ta'e isa kamtu mul'ata? Guyyaa tokko yookaan sa'aatii 2 yookiin dubbii arraba kee tokkittiidhaaf jecha xiqqoo yoo dubbattee ta'e inni ati waggaa 10 hiyyeessa gargaaraa turte inni ati waggaa 10 rakkataa gargaaraa turte tasuma mul'atu. Kamtu mul'ata? Ishii ati jecha tokkittii dubbatte suntu mul'ata. Kuni wanta addunyaa kanarra jirudha. Namni tokko kaleessa naa godheera, kaleessa na wajjiniin kana ta'eera, bu'aa wayii hedduu darbeera jedhee gaarummaa keessa kaleessaa sun jecha tokkittii yoo sirratti argee gaarummaa kee kaleessaa sun hundumaa awwaalee har'a maal godhaa? Jecha tokkittii ati dubbatte suniif miidiyaa irratti ba'a. Keessattuu bara kana jechuudha. Keessattuu bara kana. Namni waan xiqqoo shii walirratti agarraan keessaa wal
waan barbaade osoo ta'e jechuudha. Waan fedhe osoo ta'e ilmi namaa maal godha gaa waan xiqqoo ishii yookaan yaada xiqqoo sirratti argee jennaan ammoo fudhatee gara ajandaatti siif fiiga. Warri duubaa hoyin isaanii adagaadha. Warri ati kaleessa gargaarte, warri ati kaleessa nyaachifte, warri ati kaleessa obaafte har'ammoo maal godha siin jammata. Inni ati kaleessa isaaf goote bormoo akka waan hin rakkanneetti har'a gaa miidiyaa irratti baanaan warri miidiyaa irraa hundumtuu fira isaati. Warri miidiyaa irraa hundumtuu gaafa inni kufe isa kaasuu danda'u waan ta'eef har'a isaan faana taa'ee si jammara. Dhugaa rabbi ana kan ajaa'iba jechuudha. Mucaa Teedii Hawaasaa jedhan suni wajjin waa baay'ee dabarsaniiru. Karaa sababii Teedii Hawaasaa suniif sababii yoonii maanyaatiin kanii Firaa'ol Duubaay deeme. Baay'ee namoota beeku. Firaa'olii gaafa Duubaay deeme dhugaa rabbi argaa turre viidiyoo isaa. Firaa'ol gaafa Duubaay deeme wanta isin ajaa'ibu ijoollee Oromoo keenya bira dhaqe. Duubaay keessa koo bakki uffata aadaa Oromoo, bakki nyaata aadaa Oromoo maaltu dhabame Duubaay keessaa? Restooraantiin Oromoo jira, baay'ee isaatu jira. Uffanni aadaa Oromoo baay'ee isaatu jira. Bakka gootota Oromoo baay'ee isaatu jira. Manni gootota Oromoo jira. Mana gootota Oromoo sun keessaa yoo dhaqe suura Kumsaa Waradaa nabaa erga sanyii Kumsaa Waradaa ta'e. Ani sanyii Kumsaa Waradaa ta'ee fokkora. Maaliifi osoo kaleessa eengadda Oromoo keenya ijoollee Oromoo keenya achi qabuu baatee raatee kun isatti dhufu ture yaada. Isinii galee gaafa Duubaay deeme dhugaa rabbi ana kan inni aarsee gaafa Duubaay deeme yeroo sun ijoollee baay'ee qeeqeera garuu hundumtuu hin dubbanne. Yaada isaati akka inni yeroo hunduma warra soddaa kana deemu hundumti namaayyuu beeka. Yeroo sun warri bakki bultii warra Amaaraa nyaanni kan warra Amaanaa nyaata aadaa Oromoo Amaaraa turre qabu. Inni garuu kan warra Amaaraa beeksisaa ture yeroo sun. Inna akka jedhu Oromoon alaanfadhu fira keetti galagalii liqimsii jedha. Dhugaa isiniin jedha. Osoo Oromoo keenya ta'anii raatanii amma barbaadan isa gananis amma barbaadan isa godhanis jecha inni tokkitti dubbatee fi har'a gadi bahanii biqiltaan waa gaafatu jedhan ture. Gocha inni kaleessa godhaa baay'ee tasuma dagatanii har'a jechaan keessa darbanii isa inni namoota rakkataa gargaaraa ture. Isa inni nama hundaaf gochaa ture maal jedhaniini birrichiyyuu akkatti dhufu hin beekamuudha. Akkas jedhee Teediin. Egaa kun maalidha beektani? Dhugaa rabbii kaleessa baay'een keenya beekna. Viidiyoo hojjetamaa ture daruu beekna. Garuu Itoophiyaan tokko hiyyeessi immoo Oromoo sin qabdu, Amaaraa sin qabdu, Tigree sin qabdu. Hiyyeessi dhugaa rabbii. Hiyyeessa Oromoonis hin jaallatu, Amaaraanis hin jaallatu, Tigreenis hin jaallatu, eenyumtuu hin jaallatu hiyyeessa. Ati sanyii Oromoo taate Oromoon hin jaallatu. Maali haati kee fi abbaan kee hin jaallatan? Sakaan dhiisii. Isaanirraa dhalattee jechuudha hiyyummaa keetiif jechuudha. Garuu inni immoo hiyyeessa maaf gargaaraa miti ammallee yaada koo badhaa. Garuu yeroo baay'ee Firaa'olii Oromoo keenya gargaaree viidiyoon hojjetameeru hamma xiqqaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Garuu viidiyoo isaanii danuu ilaala. Habiibaarraan akkas akkasuma Fiixa Uraariirraan akkas yoonii maanyarraan akkas danuu isaanii karaa warra Amaaraatiin isinii galee warra Amaaraatiin karaa ijoollee Oromoo keenyaa ijoollee warra kaawunsiliin isaan qofa karaa achitti abarra tasfaayeefaa isaaniin alatti hin jiru. Kuni ammallee maaf gargaaraa miti? Hiyyeessa gargaaruunsaa gaarummaa argata Waaqayyo biraa. Garuu otoo akkatti isaanii godhu otoo akkatti isaan faana fiigu har'a deebi'anii mataa isaatti hin dibaan. Siruma jecha isaanaa isaanuu jecha namatti hin tolle. Dhugaa rabbii keessattuu Teediin suni jecha inni dubbatu jecha namatti hin tolle. Kuni gaa maaliif beektanii? Abbichuma tokkitti fide. Kaleessa gaa eenyumtuu Oromootti ani dhugaa rabbii yaada Firaa'oliitichaa malee Oromootti isa yaadeen beekoni.
Maaliifan Oromoo isa yaaduu dhiise beektanii? Hamaadhaaf miti. Garuu jechuudha. Oolmaa isaatu isaan faana. Wanta inni hojjetu riileeshnshiippii isaatu warra Amaaraa faana. Sababii kanaatiif anaan yeroo baay'ee maqaa dhaalaatti jedha. Dhugaa rabbii keessi koo. Har'ammoo lada garuu maal seetan baay'ee keenyadha. Firaa ol qofa miti. Gaafa waan tokko ajandaa wayii sirratti ka'ee kaleessa afaan Amaariffaa malee dubbattu gochi kee isaan faana wanta ati gootu isaan faana yoo ta'e har'a waan xiqqoo yoo sirratti ka'anii fokkoruun har'a dhufa ga'a. Ani Oromoodha. Ani sanyii eenyuuti? Biyya koofa maal ta'a? Maaloon ta'a? Tokko yeroo darbee kiyyaadhaan beektu. Sirbi kiyyaa marti dhugaatiin jira. Sirbi kiyyaa jamas beektanii. Sirbi kiyyaa marti TikTok isaa irratti kan inni hojjetu aadaa Amaaraa qofa bichaadha. Wallooyyoo hin hafuu Amaara kan jedhan Gondoreen Gojjameen wanti hafeen jiru. Hundumtuu Amaaraan hojjetame ture. Garuu geema qabatee gaafa geemni isaa gahu geemni isaa jala gaafa gahu torbee moo akkam gaafa guutu sirba afaan Oromootiin jammaree. Kaleessoo maqaatu kiyyaadha. Amma baay'een isaanii maqaa keenya fudhachaa jiru. Maqaa Oromoo fudhachaa jiru. Really. Kaleessa maqaatu kiyyaadha malee gochi agarsiisu aaktii agarsiisu martiyyuu maalidha? Amaariffa anjaraati. Kun maalla aadaa isaanii saffisaa jiraachuudha. Har'ammoo maal godhee gaafa rakkatee gaafa geemni isaa gahe Oromoon galaana jennaan Oromoon yaa'ugaa tapha kanarratti beekamaadha waan ta'eef jennaan maal jammare? Sirba afaan Oromootiin jammare. Egaa jala deemnee hoy hoy jechuu jammarre kun maaliif isinii kaase beektanii? Gaafa rakkina kee yookaan gaafa ofii kee waa yaaddee Oromummaa kee yaaddatta. Egaa jechuudha. Firaa'olis akka dubbii kanaa ta'e. Kaleessa Amaara faana deemaa ture. Har'a gaafa isaanitti kaan gaafa isaanii ajandaa godhanii ittiin TikTokii kanarra naannessan. Kaleessa maal gochaa ture? Firaa'ol viidiyoo Firaa'ol yoo ilaaltanii amantisaa beentee Waaqayyoon galateeffachaa ture. Waan hundumaa gochaa ture. Waaqayyoon kadhachaa ture. Faarfannaadhaan hojjeta tasuma jechuudha. Har'ammoo gaafa isaan ajandaa godhatan immoo maal beektanii? Sirbaan dhufe. Nama keenya. Ayi nama keenya. Sirbaan dhufe har'a. Har'a Oromoo ta'uunis. Har'a sanyii kumsaa waradaas morodaa. Sanyii kumsaa morodaati har'a. Gootichi Oromoo saba. Jala deemanii caba ijoolleen keenya immoo. Dhugaa rabbii. Waan tokko isinitti immoo. Waan barbaade soo ta'e illee jechuudha. Sanyiin kee sanyii keetti. Hamaasaa ta'an, gaariisaa ta'an. Haati ofii yartuu qabdee haati ofii yartuu hin qabdu. Kanaaf beekaasaa ta'an wallaalaasaa ta'anii kaleessa gaddaa boruu maaltu narra ga'a maaltu natti dhufa jettee yaaduu qabdu. Qabeenya keetti abdachuun bafutsuun hin danda'amu. Qabeenya keetti abdachuun qabdu bakka lafa kanarratti. Wanta sitti dhufuun beeku ilma namaati. Qabeenyi hin argamas hin dhufas hin dhumas. Dhageessanii garuu wanta gootu hundumaa itti yaadaa hojjedhu. Jara kana faana yoo deeme boru balleessaa tokko yoo irratti argamu maal godhu jedhii yaaduu qabdu. Osoo Oromoo keenyaati akkasitti dabarsanii akkana san godhan turan. Har'a jechi teedii hawaasaa jedhu wanta baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf Oromoon keenyi yeroo hundumayyuu of ta'aa dhaabadhaa malee gaafa rakkattan dhuftanii ani Oromoodhaan jedhiina. Gaafa rakkattan gaafa bakka caancii tokko yookaan dubbiin tokko isin irratti ka'e ani goota ani sanyii Hacaaluuti ani sanyii Kumsaa Boradaati ani sanyii maaliiti hin barbaachisu bakka. Ati Oromummaa kee ofitti amanta taanaan kaleessa maaltu akka afaan Oromoo hin dubbanne si dhorke. Kaleessa maaltu akka lammii Oromoo bukkeen dhaabbanne si dhorke. Maaltu riileeshinii ijoollee Oromoo faana si dhorke. Tapha geema inni taphatullee
jara faana malee ijoollee keenya faana taphatee hin beeku Firaa'ol. Ani ammallee Firaa'oliin qeequu miti garuu dursa waan gochuu qabnu gochuu nurra jiraata. Oromummaa keenya ibsachuuf eenyummaa keenya ibsachuuf dursa afaan keenya dubbachuu qabna. Isinii galee afaanii mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Isinii galee ani Oromoo ta'uu koo kan ittiin beekamu dubbii afaan kooti. Amaara ta'uun kan ittiin beekamu dubbii afaaniiti. Malee fiizikaalli kun na hima miti. Fiizikaalli kun ati Oromoodha jedhee na hima miti. Ati Amaaraadha jedhee na hima miti. Kana beekuu qabna. Kanaaf boochiftuun boo'ichaan argattudha. Firaa'ol obsa siifaa kennu gaa. Maal jenna ree? Kuni biheeviyeriidhuma addunyaa kanarra jiru waan ta'eef obsa siifaa kennu Rabbi. Homaa miti. Nama aggaadhama yeroo tokko tokko. Kanaaf jabaadhu siin jenna egaa danda'i. Akka ofitti fiddeetti danda'e jabaadhu. Innaa warroonni viidiyoo kana dhagaartan sagalee kana dhagaartan immoo dhugaa Rabbii. Namaa fi yoo gootellee akka qabu. Malee amma nama tokkorra hamma doolaara 100,000 nama tokko gargaaruun maal? Amma yoonii maanyaara doolaara እናንተ ዶላር አበ ብር ኢትዮጵያን ዘይና ዶላር 100,000 ከከኛ እየስሜ ቀጅራ ረከታሜ ቀጅራ ከኛቴ ብሉን ቀብ ወለማ ገለት ቪዲዮ ቆራ ካን ፈካታ ሐሰቡ ባይ ነገር ጅራ ቱረ ጋው ዱጋራቢ ባየ ስሜታዊ ተይራ ናአርሴ ረዱብኝ ኦሶ እየስሜ ቀቤ ቀጅራ በተኮራ ዶላር kuban ibba tokko nama tokko irra jira nama tokkoof kennameechu kun ajaa'ibadha. Ina viidiyoon qorraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik godhaa, koomentii gaarii kennaa, turtii gaarii qabaadhaa isinin jaalladha.